dhageeffadhu. Sabboonaa dhiisii anuma fide anuma absii wajjin haasaa. Okay, sittiin fide. Dhagee jaalibsaa. Okay. Okay, baas. Ragaan kiyya guddaan ati namni kun nama guddaa keenya namoonni kabaju hatta osoo maraataa keenyaa ute obboleessa kiyya qaali ati kun jaalibsaa keenya. Waan akkanaa kanarraa guddattee jenneetii isin hunda keessanuu isin beena rabbu maajii mee rabbii jecha maaluma ajandaa kanarraa siyaasuusiisi. Galatoom, Hadiir galatoom. Naa ajandaa kanarraa dubbatu dhageessee ajandaa kana haxiitu ni gartaami? Jaalibsaa fi micii wanni na baasee jechuun jira. Jaalibsa miciyyoon san jaalibsaa fi injiinariitutu walta'ee baasee jechuun jirti mana Caalaa Nuuree irratti har'aa waan kana ni didelle Caalaa Nuuree har'aa fi halee manatti banee waan kanarraa isaa asuu dhageenyaa hin walta'ee dubbadde. Hadiir. Dubbatullee hin fadhu sila. Hadiir tabaasiinsaatti deebinamee obsa. Anaa waan kanarraa dubbatu dhageessee wanni kun torbee takkaaf deema. Guyyaa sadii eega gabbee miidhaa. Halee mana Caalaa Nuureen turreeti. Tureen dubbanne haasee maaliin haasee? Waan haasee dhageesse? Okay, fakkeenyaaf waan kana hanga dandeessan ajandaa kana ukkaamsuu ni dadhabdani. Ukkaamsuu miti bara obboleessoo waan jedhamaa jiru wanni siin jedhaa jiru anaarraa haasa'u dhageessee naarraa dubbatu dhageessee siin jedhe. Ajandaa jimarraan jiraa min akka gartisanitti ajandaa jimarraan haasaa irraa dubbachuu ni bar nama waan kanarraa baraarree yoo xiqqaate Mahammad Dedar kun nama nurraa illee galata qaba. Nama waan sanirraa dubbatu Hadiir waa siimu. Nama waan kanarraa dubbatu bira taa'uun waan fakkeenyaaf si nama tokko arrabsu yoo si bira taa'e Caalaa bar yoo sabboona arrabsu jiraatti yoo si bira taa'e isa bira taa'e amma fakkeenyaaf inni Caalaa ragata yoo bira taa'e dhaggeeffadhe. Ani kaan gartee si arrabsu jirutti akkasittiin fudhachuu qaba nama fakkeenyaaf ati amma fakkeenyaaf Caalaa Nuuree yoo arrabsaa jiraate yoo mana banatee ati gastii isaa keessa teesse wajjin arrabsu jirtaa bara akkasumatti hin fudhaasan akkasimo akkasii miti. Hadiir kiyya mana Caalaa dhaquuni rakkoo qabdu mana kiyya manni Caalaa akkuma mana kiyya taa'u. No mana isaa anis dhaqee bar mana isaa maa deetaa miti yer. Ajandaa namni tokko gizee oofatu calliftee muutii qabattee dhaggeeffatu numa jira. Yoo feete jalatee isaa gizee si ol harkisan ni seenta. Dhaggeeffadhu. Ajandaa abbaa oofata. Hanga afaan keetiin ittiin buunetti nama oofata. Amma edallee irraa haasawaa bulan. Calliseenni biraa gabbu'ee jala taa'e. Dhumarra maal jedhan jaalibsaatu gabbaasee jaalibsatti erginee jedhan. Obboleessa kiyya viidiyoo takkaan yoon sitti erge fakkeenyaaf viidiyoo namni tokko amma namni tokko gabbeesiin jedhan gaafa gabbeesiin jedhanii viidiyoo takka mee naa ergi jettaan. Naa ergi naan jetta siifin erge normaalidha saahibaami siifin erge. Gaafa erge isaa gabbaasi jedhin sirra duula sirra Michiyyoo jeebar ibsaa nama biraatii miti. Haadhuma bar waan kana jeemi. Waan katta dhalaa meeqa sibiraa qaba jechaa jirani kun mana bananii raasaa jirani wanni sibiran jira. Gana tokko Obboleessoo laal ani daal waan dhugarraa hin haasa'u jira. Wallaa yoo qoosaa deemtan anarraa gabbu'a. Qoy kamaali malee qoosatti hin jiru dhagee akkeessi hin jiru bar. Ini qoosaan lambannaate qoosaan jiru bara waan ajaa'iba. Miciyyoodhaatu ibsaa laal dhageeffadhu miciyyoodhaatu ibsaa fi injiinarii waltee waan kana dalagee jirti. Michiyyoo miti laal miyyoo nurraa dhiisi. Aboonaa waraabaa gariitu jira Hadiir tasgabbaa'ime michiyyoo miti. Waa'ee michiyyoo miti michiyyoo shaayilee dhugaa shaayilee dhugaa. Wallahi nama birarraa hin dhageenya kaanne Caalaa michiyyoo irra mana keetiin maal jetti? Caalaa maal jetti michiyyoo mana keetitti? Yang dulu nih, wong mikir apa itu? Mana mana sih lagi? Balik mana kira? Si mana kira? Mana sih lagi? Jaalib sa? Hadir mana tadi kira? Oke, jalan Yofsa. Akinje. Jalan Yofsa. Ani arrata na mana kayak itu naso ini. Hadir Yofsa. Hadir. Mana kayak itu mana kayak ajari kayak sini aja tuh balik kayak sini guyang karena lagi sejauh tiap hari sini guyang roll tiang tuh nih. Barakat suban je ni sih. Mana kabir aja. Jaalib sa segala ni jinjir tuh, tuh. Ninjir ti sabona. Kopling ki gora me kopling ki gora wanta yala hundi kaisanu jalib sa hadiris na lagefada akan ala lama nuti agenda hudutana oso hangatu ti kota na miti adene jabi abebe khandiban oromo finfinne kaisa kab duga dibate huddu dala oromo tira indubban ti simbe tokko ji inni ma dufne lagefad inni ma abakatan rad boju jiru agenda amma dura deemu jiru haguyyaa lamaan kanaaf isa dankana deemaa jiru bakka itti goonee awwaaluudha tokko je inni lammaffaa kadir
Wanni kuni amma nagarre nuti. Amma keessaanis nagarre. Ji'a yoo bultii 15 oliif deemu jira lafa tanarra jechuudha. Nuti tura agarre jechuudha. Silaa irraa dubbachuu feene miizamaa irraa dubbachuu feene. Garuu nu barbaachisu. Qaata waan akkanaatis dhiifne. Ummata Oromoo ka gosaa fi gandaa fi huddurraan fagaanne kanaatu waan akkana naanneessa malee abbaan fedhe misanjira keessa akka fedhe wal godhee mirga isaati. Kuni namallee waan nu godhullee hin qabu irraa dubbannullee dubbachuu baanullee. Ammoo hudduu miti yoo wanti isiin takkittiin fayyadde miidiyaa kanarratti dhufuun nama jibban akka isaan jibbanii. Lola Arsii fi Harargeedhaa ka gartee sheekoonni kadhatee dadhabe. Allahu akbariin dadhabe. Miskiina hudduu miciyyoodhaa miskiina irraa muka hudduu naquu dhaabde haa galatomtuu kana tokkotti galataa isin mal si galte faayidaan hudduun hangaatu fidde isa kana guddaan Oromoon kanaas beekuu qaba beek ajandaa guddaa kan dhaabde Sabboona dubbiin sanii miyyoon barakkeetti dhageemes sabboonaa keenya miyyoon rakkeetti tanaa miti tanaa miti kudha sagaltamii sagal haana gabbaatu jechaa jirtu nuti keechu jirru obboleessa keenya kasilaa gartee hoggu 99 hoggu takkaa'uu akka gartee mul'atu hin feene isa san jechuu jira nuti. Kadirna dhageeffadhu kan kanarraa hafe ana jaalibsaa namoonni hedduun miidiyaa kanarra jiru waa'ee biyyoota nal seennee borcaan jirru irraa dubbachaan jirru ammoo dhumarratti nu afaan qabatee tattaa'u jiru. Nu girisaa asirraa iyyuu kanaa hojii beetti dhiisu jiru. Abbaan fedhe irraa iyyuu jiru mirga isaanii deemnee garuu dhumarratti maal godhan? Jaalibsattiin ergee injiinarii ammoo waan san sirreessuuf dhufne malee nuti ajandaa tartiiba qabuuf dhufne ilaala amma akka hawudduu hangaa turre. No jaalibsattiin erge hin jenne sabboona hin jenne. Akkas hin jenne. Akkeetti dhageega. Kadir yoo dubbii qabna dasii baafna nurraa bari haa dubbii. Jette. No ibsaa keenya abbara har'a nu bira jetteen jeer ibsaa amma. Taarraa dhiisi dubbii har'aa miti ajandaa deemaa ture beekna taarraa dhiisi. Taarraa bira kutu. Okay. Taate isii tana keessaan dhagee okay kee ammaan tana waan kana mee dhiifnee yoo keessaan sirreeffachuu hin dandeenyu isillee makkarra miidiyaa irratti hin baane goonee jirra amma booda. Kadir kiyya dhaggeeffadhu. Wanni jechaa jiranii. Isidis. Jaalibsaatu viidiyoon tala tanaa gabbaasee jaalibsaatuun tala viidiyoo mucootaa maxxansee namatti ergee jechaa jiran. Obboleesso ani feemasa. Ani namni nama hunda caalaa daawwatu. Gaddiisuu barbaadu firrattiin gaddiisa. Poosti godhuu barbaadu fiin poosti godha. Kan namni nuu anatti ergee waa poosti naa godhi naan jedhu maleen kan namatti ergee namaan poosti waa godhe jedhuu miti. Sigalee kana namni ammoo jaalibsaan namatti ergee poosti godhee jedhanii maqaa kiyya balleessan. Kana ammoo ilmoon namaa takka laal ilmoon namaa takka namniin ani itti ergee poosti godhe. Miseenjera kiyya iskirooshit gootee kunoo jaalibsaan natti erge jettee haafiddu anaa hayyameefi. Sigalee anaatu hayyameef anaatuutu dhiifama godhaaf naatti balleesse nama sanii fi nama kana hundaa'u naa dhiifama gaafata. Ilmoon namaa takka tanii nani viidiyoon gaatuun suuraan gaatuutti erge asaa baasu ilmi namaa tokko. Sigalee waan hin quban qabne waan hin dubbachuu irraa jibbe waan hin irraa haasa'uu jibbe. Mataa qabadhee callisee keessaa galee dirqamaan fidanii itti nanaqan waan hin dubbachuun barbaanne obboleessoo. Sigalee dubbachuu barbaadeeti miti guyyaa meeqa haasa'uu jiranii haasa'uutti jiru. Ajandaan kiyya ajandaa biraati. Sigalee. Jaalibsaa kiyya mallee laal pooyintiin keenya abbaan fedhe jaalibsaa akkas godhe abbaan fedhe jaalibsaa gallakkisee haa jiru nuti injiinar beeyne injiinariin maqaa keessa kaase abbaa dubbiitii maqaa keessa kaase malee. Hoolooyin maqaa gosaatii fi jibbaa keenyaa qabdu asirra baatee muka hudduuf gahaa ooltu sani. San I don't care. Sanii miti. Injiinarii abbaa hudduuti. Abbaan hudduu kuni maqaa jaalibsaa attaa godhee nama 1800 irratti sa'aa meeqa irratti maqaa jaalibsaa tuqe. Injiinar bakka dhufeetti godhuu qaba. Hangaatus hin barbaadu nuti. Feetu hangaatuun har'allee borullee jaalibsaa akkana nu godhe haa jettu. Sa'aa 24. Fakkaattoonni kan gaatu akka dhalaatis jaalibsa akkas godhe ajani sabboon akkas godhe caalaa akkas godhe ajani isaan bakkuma qabrii duraan keenya dhiifneeti irra gafficha aanaa jiru sarara koomiti sanna biratti si biratti sarara koomiti nuti amma hangaatus hin barbaannu fakkaattota akka hangaatutis hin barbaannu shamarran akka hangaatu ka dhiira ifiin jedhus hin barbaannu iyyoon dubbii keenya nama 1800 irratti jaalibsaa dhaatuttiin erge bakka jedhu san abbaan hudduun bira gabbaate san injiinar qofa barbaannu abbaa tokko hin barbaadin injiinar irraa fixannaan feetu hangaatuun boru gataa baatu edena gataa baatu abbaan fedhe haa gataa bahu irraa isin dubbanu nuti. Si galtee tapha ijoolleen seen
Injiinar Tapha barbaada. ijoollee seenuuf hin barbaadu. Seenuufis hin taa'u. Keessallee galuu hin barbaadu. Bakka Akkas. waan uummanni isinirraa barbaadu Ijoollummaa sabboonaa fi ibsa I love you hanga uummanni isinirraa barbaadu akkuma waan kana dhagee ilaali Galatoomna. namni kun dhagee ilaali Akkas. sabboonaa yoo dhugaa rabbii dubbanne wallaahi wabillaahi sabboonaa keenya arra sila ani wallaahi osoo bakka isaa kanatti akkana inshaallah biiznillaa ani aboo qoya aanaa haara isin baasa Innis koppiliinkii godhaa waan TikTok maaliif jedhanii gartanii beektaa barreeffama wallaahi billaahi haga silaa agartee obboleessa keenya san maqalleen dha'u akkas ta'u maaliif namni kun tokkoffaa nama guddaa lammaffaa nama aboo bar nuti obboleessa bakka irraa iyyuu jirru beektanii bar yaaboo isi yaaboo wallaahi wabillaahi Jaalisa sabboonaa ibsa injiinarra dawwalii yoo dandeessu. Aboo dhagaye Khadiir kiyya dhaggeeffatu wayin siima. Miciyyoon tun nama dura gabbee silaa nama guddaa maqaa dha'uun barbaanne san akkasumatti ammallee maqaan isaa oowwaan jiru. Silaa ka maqaan oowwu isa. aboo miyyoon san qofaa miti Namni ibsa ibsaa kiyya miyyoon san qofaa mi bara biibii wanna kabirallee miira keessa galchanii keessaa baasuu jiranii Naa obsiniin bitadhaa. Naa obsiniin bitadhaa Khadiir kiyya naa obsi. Silaa namni maqaan guddatee arra miidiyaa kanarra namni irraa haasee wal jalaa darbu silaa nama maqaan nuti dha'uun barbaanne san. Garuu isiin wanni ajandaan akka isirra deebi'eef isiif irra deebisaa jira. Isii jaalate ittiin beekamtee harkachuu barbaadde. Tiktooka guddaa dhiiftee tiktooka xiqqaa banattee tiktooka guddaa xiqqaa saniin deemaa jirti itti guddifachaa jirti. Tiktooka ittiin feemasaa jirti. Obboleesso nama qaama isaa ittiin feemasu jiru. Nama qaama isaatiin fataa jechuu jiru. Nama qaama isaatiin gammadu jiru. Wannummaan isin wajji deemtanii dhadhaa ibidda bu'ee wajjiin boochaniif maali? Wanni maqaa kiyya ittiin wajjiin na balleessitaniif hoo maali? Wanni nama nagaa ittiin qaqqabattaniif hoo maali? Wanni gosa galchitaniif hoo maali? Dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa puintiin lallabachanii kaa'u. Tokkoffaa warra miyyoota na gosa galchitan takka. Warra gosa teenya jettanii. Laal jaalisa. Obsi sabboona na obsi. mee haasama tokko inni deebifnaa fi sabboona anillee waan irraa hubadhee jira jechisaa kanarraa deemme gabaabsiifitan Laal miciyyoon tun obboleettii tanaa wajjin dhalatte haa taatu. Gaafa na wajjin dhalattee akkas taate ana bakka hin buutu warra keenya bakka hin buutu mataa isitti baalagee jedhamti. Bas ilma hattuu abbaan akkan deeggarre beeka. Haatikka intala hattuu hin deeggarre intala sharmuuta abbaa ilma sharmuuta akka abbaa bakka hin buune akka warra bakka hin buune beeka. Miciyyoo tana fuutanii gosa warri galchitanii arrabsitan gosaanis warri arrabsitan takka. Warri gosa galchitanii ammaas nama isii arrabsu gosummaa jala deemtanii arrabsitan. Stop dhaabbadha. Isin bakka hin buutu. Mataa isii bakka buuti. Maqaa hangaatu joosan qaba bakka buuti. Maqaa gosa jedhu kana namni tokko ka maqaa hangaatuutiin gosa gabbee arrabsu gosarraa rakkoo qabda takka. Ka maqaa hangaatuutiin nama hangaatu arrabsu maqaa gosaatiin gosa teenya jedhee dhaqee nama hangaatu arrabsu ati gosa sanirraa rakkoo qabda. Gosti qulqullu waan ati keessa bultu hin beektu. Waan ati laaqqachaa jirtu hin beektu. Waan ati dhuubaa jirtu hin beektu. Kabajaan akka rabbiin uumetti akka duraan buutee Oromoo taatee jiraachaa jirti. Sababaa keetiin gosti xiqqaatu, sababaa keetiin gosti ol hin kaatu. An gosa takka ol kaasuu hin danda'u, gabbuusuu hin danda'u. An gaafaan xiqqaadhu anaa xiqqaata, gaafaan salphatu anaa salphata. Maqaa kiyyaa hin arrabfama, maqaa kiyyaa hin arrabseef irraa deebisa. Maqaa